nan jaalladha malee qabeenya hin qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya isinitti himachuun barbaadu kanin dhaladhee guddadhe godina Boonoo Beddellee keessatti yeroo ta'u barnoota koos achumattiin barachuu jalqabe. Maatiin kiyyas maatii baadiyyaa waan ta'aniif qabeenya qabu jechuun namatti ulfaatus Rabbiif galanni haa ta'uutii kan nyaatanii bulan dhabaniin beekani. Anaanis ganama ijoollummaa koorraatii kaasee mana barumsaatti na erganii barnoota koos barachuun eegale. haa ta'uutii garuu utuun barachaa jiruu barnoota koollee hedduu olotoon siiksiin jaalalli na qabe. Ijoollees waanan tureef mucayyoo jaalalli irraa na qabeetiin gaaffii jaalalaa dhiyeessuun irree hedduu natti ulfaate. Haa ta'uutii garuu gamna waan hin tureef hiriyoota kootiin deemanii akkanaa gaafatan godheen isheenis xiqqoo erga na diduu barbaaddee booda tole naa jettee gaaffii koo narraa fudhatte. Erga isheen gaaffii koof tole jettee booda yeroon mana barumsaa deemu balbala isaaniirra dhaabbadheen hanga isheen qixooftee manaa baatutti eegeen ishee waliin deema. Guyyaa isheen mana barumsaa irraatii hafte waanan baradhee gara manaatti galee natti hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu jaalalli ani isheetiif qabu yeroo malees waan tureef dhiibbaa guddaa narratti uume. Sababa kanaanis barattoota sadarkaa qaban keessa kanan ture yeroodhaa gara yerootti qabxiin barnootaa koo na jalaa gadi bu'ee qabxiin jaalalaa ani isheef qabu immoo waggaa waggaadhaan dabalaati dhufe. Sababa kanaafis barumsa koo addaan kuteen nan fuudha jedheen barnoota sadarkaa tokkoffaa toon xumuriin yaada kootti murteeffadhe. Haa ta'uutii garuu ani dargaggeessa waggaa 15 fi qabeenya tokkollee harka kootti waan hin qabneef maaliin nan jiraachisa kan jedhus sammuu kiyyatti dhufe. Utuma sammuu kiyya waliin wal'aansoo wal qabus barumsa sadarkaa lammaffaa eegaleen kutaa 9ffaa barachuun eegale. Haa ta'uutii garuu miilla kootu mana barnootaa deema malee sammuu fi qalbiin koo jaalallee koo bira jira. Maatiin kiyyas waan kana hundumaa waan narratti beekaniif mucayyoo jaallatte kanaaf jaarsummaa siif deemnee si fuusisna naan jedhani. Anis yeroo sanatti qaanii guddaatu na qabe. Sababa kanaafis lakkii anoon barbaadu jedheen maatii koof hin deebiseefi. Maatiin kiyyas yaada naaf qaban deeffatanii egaa hoo maaltu si furaree jechuun gaaffii naaf dhiyeessanii. Anis hajajaama kootu mana barumsaa oolee gala. Otuman haala kanaan jiruu jaalallee koo waliinis yeroo barbaannetti wal arginuu ishiin heerumuu waanta barbaaddeef dargaggeessa hiriyaa koo ture icciitii koo hundumaa waan beekuuf nama magaala Baddelleetii sooressa kan ta'ee fi anarra kan jiru qarshii fudhatee hiriyaa koo abaabbaluu jalqabe. Jaalalleen koos turtii yeroo muraasa booda tole jettee fi anarraa adda baatee isatti deemtee heerumte. Anis dubbiin kun waan na aarseef sababan qabeenya dhabee maatii dhaabbachuu dadhabeef kanan ta'e jedheen sammuun na maraate. Of jibbees waan fuudhu wallaalee maatii kiyya eeyyamsiiseen gara biyya hambaa deemeen qabeenya horachuu qaba jedheen gara Saawud Arabiyaatti imala koon taasise. Yeroo ammaa kanas Saawud Arabiyaa keessa jiraachaan jira. Amma qarshii koradheen qabeenya soradheen of danda'ee jira. Jaalallee koo sanaan ammayyuu baay'ee waan hin jaalladhuuf kan isheen anarraatii adda baate sababa ani qabeenya hin qabneef bultoo dhaabbachuu dadhabeef waan ta'eef amma immoo qabeenya koradhee waan hin jiruuf utuu namicha hiiktee ijoollee ishee waliin anatti heerumtee laphee koo qabbaneessitee baay'ee natti tola. Jaalalli ishee ammayyuu na keessaa hin banne. Halkan irriba naaf hin laatu. Shamarra gara biraa waliin hariiroo uumuuf yaalus homaa ijji koo isheetiif jaamee nama biraatiif banamuu dide. Lapheen koo ishee gadi baasee kan biraa fudhachuu dide. Yeroo ammaa kanatti osoon waan hundumaa dhabee ishee qofa argadhee lubbuun koo baay'ee gammaddi. Heerumte jedheen ijoollee qabda jedheen gonkumaas hin tuffadhu. Yoo Rabbi na gargaaree gara biyyaatti boqonnaaf dhufes mana kee dhufeen ija koon sin ilaala. Kennaa bareedaas wantan ani jaalladhu wantan siif hawwu keessaa biyya Arabaatii siitiif fidee dhufa. Kanaan booddee si argachuu akka hin dandeenye nan beeka. Garuu immoo akkan si dagachuu danda'u ana miskiina kee
rabbiin akkanaaf kadhattuun si kadha. Jaalallee koo jalqabaa onnee koo keessatti mootii taatee jiraachaa jirtu jaalallee koo xumuraa akka taatuuf qabeenyi kan sirraa na daangeesse atis yeroo fi sa'aatii sanatti jaalala dhugaa kan naaf qabdu IY buunnoo beddellee keessa jiraattu ana jaalallee kee MF Saawud Arabiyaarraa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa yaar'aas xalayaa obboleessi keenyi MF Saawud Arabiyaa irraa nuuf erge isiniif dubbiseen ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya MF Saawud Arabiyaa irraa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan obboleessa keenyaaf akka kennitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkuma yeroo hedduu waliin dubbachaa turre jaalallee jalqabaa dagachuun baay'ee ni ulfaata. Eenyumattiyyuu yoo ta'e mee isin karaa keessan jaalallee keessan jalqabaa akkamittiin dagattanii moo milkooftanii hanga yoonaatti isuma waliin jirtu? Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Yaanni ani obboleessa koof hin qabu dhugumatti jaalallee jalqabaa dagachuun irraanfachuun hamaasaa dhaga'uun hamaashee dhaga'uun baay'ee namatti ulfaata. Obsa cimaa fi to'annoo sammuu guddaas nama gaafata. Namoonni jaalallee isaanii jalqabaa dagachuun itti ulfaatee rakkoo cimaa keessa bu'anis hin dhibamanii. Kanaan duras xalayaawwan hedduu namoota rakkoo gurguddaadhaaf saaxilaman isiniif dubbiseen hin ture. Jaalallee keessan jalqabaa dagachuuf wantoota gochuu qabdan muraasni ni jiru. Inni jalqabaa namni hundinuu wal qixxee, namni hundinuu simboo fi bareedina uumamaan kan miidhage dhala namaa hawwataa fi uumamtoota hundaarraa adda akka ta'etti yaaduun nu barbaachisa. Sammuun keenya wal qixxummaa namummaa amanuutu irra jiraata. Kanaan ala yoo ta'e sammuu keenya keessatti garaagarummaan ni dhufa. Jaalala irra darbee waaqeffannaa hamaa uumaa yookiin waaqa amannu waliin illee kan walitti nu buusisu sammuu keenya kan to'atu ta'ee nutti argama. Yoo kana ta'e kuni jaalala otoo hin taane wanta gara biraadha jechuun nama dandeessisa. Haa ta'uutii garuu sadarkaa kanatti wal qixxummaa sammuu keenyaa dhala namaaf yoo laanne yeroo akkas miidhamnu kanatti nama nu maddii jiruuf sammuun keenya carraa kennuu hin dagatu. Haa ta'uutii garuu yeroo nuti dinnee sammuu keenya gogsinee namuma waggaa 20 waggaa 10 waggaa 15 dura jaallanne waliin maatii dhaabuu barbaanne yoo jenne kufaatiin cimaa sammuu keenya keessatti mudachuu ni danda'a. Dhaamsi gara biraa obboleessa koof kennuu barbaadu immoo jaalalleen kee jalqabaa kun maatii godhatteetti. Nama gara biraa waliin bultoo dhaabbattee ijoollee horatteetti. Amma ati jaallachuun kee maatii ishee jeequ ta'a malee isheedhaaf homaa faayidaa tokko illee hin qabu. Yoo dhuguma isheen tole siin jettee namicha irraa adda baatillee isheef faayidaa isaarra miidhaatu caala. Atis akka amma dubbachaa jirtu kana daa'ima ishee waliin jiraachuun hedduu namatti ulfaata. Sittillee hedduu sitti ulfaachuu ni danda'a. Namoonni carraa qabeessi haadha manaa isaanii daa'ima waliin fuudhanillee gammachuutiin kan jiraatan hedduun jiraachuu ni danda'u. Kuni garuu dandeettii sammuu ofii tasgabbii murteessuu ni fedha. Kanaaf dhaamsi obboleessa kiyyaaf hin qabu jaalallee gara biraa nama si maddii jiruutiif carraa kenni kan jedhu yaada siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenyaaf yaada keessan akka qooddanii fi ammas kabajaan isin hin gaafadha. Obboleessi koos yaadota argattu dubbistee sammuu kee akka tasgabbeessitu kabajaan isin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomiin jedhama. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qilleensa irra isiniif oolchiti. Isinillee subscribe, share, like gochuun deeggarsa keessaniin erga na waliin taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa koo Duwwaa 937 38 65 64 naaf ergitanii karaa teelegiraamii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi addunyaa jirtan hundumaatti nagaa isiniif haa kennu jechaa turtii gaarii. Saya jatuh, baginya nado.